Nagaa jirtu hordoftoota keenyaa kun qophii addaati. Akkuma beekamu sadarkaa addunyaatti balaawwan namtolcheessaa ta'an balaawwan uumamaa lubbuu namoota hedduu dabarsan keessaa balaan tiraafikaa sadarkaa jalqabarratti argama. Nutis qophii addaa keenyarraa kana keessatti balaawwan tiraafikaa akka naannoo Oromiyaatti qaqqabaa jiran maal fa'aati ka'umsi isaanii maal fakkaata kan jedhuu fi ittisarratti maaltu hojjetamaa jira kan jedhurratti keessummoota istiidiyootti affeerreerraa isaan wajjin kan turtii taasifnu keessummoonni koo Komishinii Poolisii Oromiyaatti ittaanaa Daayirektaraa to'annoo hordofii nageenya tiraafikaa Inspektar Olaanaa Silashii Gammachuuti. Isaan cinaa immoo kan jiran Ejensii Geejjiba Oromiyaatti Daayirektaraa mirkaneessa nageenya tiraafikaa Obbo Alamuu Lammaati. Isaan wajjin kan turtii taasifnu isin hanga xumura qophii keenyaatti waliin akka turtan kabajaan kan isin affeerru. Keessummoonni keenya gaaffii keenya yookiin immoo marii dhimma balaa tiraafikaa irratti waliin taasifnuuf heeyamoo ta'uudhaan istiidiyootti waan nuuf argamtaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Galatoomaa isinillee. Haa ta'u gara gaaffii kootti osoo hin ce'in ragaalee lamaan tokko osoo hin kaasee jalqabas waa kaaseen ture addunyaatti sadarkaa addunyaatti balaawwan lubbuu namaa hedduu dabarsan keessaa tokko balaa tiraafikaati. Bara darbee dhaabbanni fayyaa addunyaa ragaa tokko baasee ture. Yoo xiqqaate waggaatti namoonni miiliyoona 1.9 lubbuun isaanii akka darbu ragaa baasee. Gara naannoo Oromiyaatti immoo gaafa deemnu immoo bara darbe 2015 yoo xiqqaate namoonni 1,000 ta'an lubbuun isaanii akka darbe ragaaleen kan arganii kan ibsan. Gara gaaffii kootti gaafan deemu amma baatiiwwan jaan seenan bara 2016 kana keessatti jechuudha. Kanaaf baatiiwwan 9 kana keessatti balaan tiraafikaa qaqqabee hanga milaata achirra osoo kaane. Akka naannoo keenyaatti sochiin tiraafikaa hin baay'ata. Sochii tiraafikaa baay'atu kana keessatti immoo balaawwan adda addaa baatii salgan darban kana keessatti kan gahan jiru. Isa dura garuu balaawwan kana gahaniin dura hojiiwwan dhimma balaa kana wajjin wal qabatu hubannoo wajjin wal qabatee alseerummaa jiru hambisuun wal qabatee ammeenyummaa balaa tiraafikaa kana wajjin illee wal qabatee hawaasa keenyaaf isa ta'u kallattii adda addaatiin miidiyaa adda addaa illee fayyadamuudhaan dhimma kanarratti hojiiwwan bal'aan baatii salgan darban kana keessatti bakka itti hojii guguddaan hojjetamee jira jechaadha. Haa ta'u garuu balaa kana hambisuudhaaf immoo akkuma hojiiwwan hojjetaman akkuma jirutti ta'e immoo balaan kun akkaataa barbaadamu sanaan du'aatii namaas haa ta'u balaa maga'u sana yoo mallee dhibbaan hambisuu baanne illee baay'ee minimaayiz yookaan baay'ee gadi buusuu irratti ammallee hojii guddaa akka naannootti kan nu barbaadudha. Haa ta'u garuu akka baatii 9 kan kanatti yoo ilaalle balaa barreen gaddaa fi baranaa hojii wal bira wal qabne ilaalle 31 kan irratee jirudha jechaadha. Innaa kan barreen gaddaa irratee jira. Akkuma kana du'aatiin namootaallee kan barreen gaddaa faana yoo ol bira qabne ilaallu naannoo 95 hir'atee jira jechaadha du'aatiimti namoota. Naannoo lakkoofsaan naannoo 95 kan hir'atee jiru kan agarsiisudha. Kanaaf xiqqoo kan dabalee jiru balaa qaama cimaan dabalee jira. Haa ta'u egaa 31 isa ta'u du'aatiin namaa sun barreen gaddaa fakkeenyaaf amma naannoo du'aatiin namootaa balaan du'aa bichaan naannoo 815 qofatu ga'ee jechaadha. Baatii 9 keessatti. Yeenoo kan barreen gaddaa ol bira qabne ilaallu. Akkuma kana keessatti egaa immoo nama meeqatu immoo du'e yoo jennee immoo ilaalle immoo kan baatii 9 kana keessatti naannoo 1,083 lubbuudhaan darbanii jiru jechaadha balaama kanaan 1,083. Garuu kan barreen gaddaa wajjin yoo ol bira qabnu 95 kan irrate ta'uu isaati. Balaan du'aa fi namoota du'an yeroo jedhamu adda baatee qaba. Nu ibsa rukuutu. Balaa du'aa jechuun balaa magee sana fakkeenyaaf balaan sun yeroo ga'u namni tokkos haa ta'u namni lamas haa du'u balaa du'aa tokko jedhamee qabama.
yeroo qabamu staatiksiin isaa tokkumaan qabama. Balaa tokko sana keessatti immoo yookaan nama tokkotu baddalamuu danda'a yookaan immoo nama lama yookaan nama 10 yookaan nama 15tu du'uu danda'a balaa sana keessatti. Balaama tokko sanaan jechaadha. Fakkeenyaaf akka hubannoo isinii ta'utti balaan madda walaabuutti yeroo darbe barsiisota sana qabatee guube sun amma sun balaa du'aa tokko jenna malee nama amma sana du'e hin jennu. Balaa du'aa jalqaba isaa balaa du'aa tokko jedhama. Balaa du'aa tokko kanaan nama meeqatu immoo miidhame, nama meeqatu du'e, nama meeqatu immoo cimaan irra ga'e kan jedhu immoo dakatti immoo kophaatti kaa'ama jechaadha waa'ee balaa sanaa yeroo ibsitu jechaadha. Kanaaf kan bara darbe baatiiwwan 9 darban keessatti bara darbe jechuudha. Balaan qaqqabe 800 balaan du'aa qaqqabe. Bara darbe miti barana. Inni kun barana kan barreen gaddaa akkuma kana gahee jira jechaadha. Amma kan barreen gaddaa faana wal bira qabne ilaallu parsantaa naannoo lakkoofsaan naannoo 8 irratee jira jechaadha. Naannoo 8 irratee jira. Fakkeenyaaf barana 815 barreen gaddaa 932. Du'aatiin namaa immoo barreen gaddaa 1178. 1178 dha kan gahe jechaadha. Barana immoo 1183. Kanaaf soo naannoo 95 hir'atee jira jechaadha. Maaltu hojjetamee irratti fakkeenyaaf? Dhimma balaa kana yeroo haasofnu hojiin chaanaalii mataa keenyaa qabna nuti akka naannootti hojiiwwan guyyaa guyyaatti akka naannoo Oromiyaatti hojjetaman kan ittiin miseensi godinarra jiru hanga aanaatti jiru hojii hojjetamu chaanaalii sanarraan ergama. Chaanaalii sana keessatti hojiin hojjetame balaan ga'u hojiiwwan hubannoo kennuun barataa leenjisuun uummata daandii bitaasaa qabatee akka inni deemu hubannoo kennuudhaan manneen barumsaa keessatti afoosha keessatti naannoo manneen amantaa keessatti karaa adda addaatiin hubannoon kun hin kennama. Even bira darbamee immoo daandii maratti illee immoo guyyaa sosochii nageenya tiraafikaa jedhamee akka naannoo Oromiyaatti waggaa guutuu qindoomina ayyasii geejjiba Oromiyaa faana waliin taa'amee hojii qindoominaa sana keessatti hojiin kun hojiin bal'aan hojjetamee jira. Garuu gama barbaannu taargeettii barbaadamu sanaan akka naannoo keenyaatti bira geenyeerra ammallee kanaafudha wantichi. Haa ta'u garuu wanti immoo xiqqoo cinaancilammoo agarsiisu hir'isuudhaaf hojiin hojjetamu kun asiin bu'aa kanaan kan ittiin ilaaluu dandeenyu jira jechaadha. Mee gara obbo Alamuutti ce'uulaati. Balaawwan amma barreen gaddaa haa ta'u caalmatti immoo baatiiwwan 9 darban kana keessatti qaqqaban bakka bakkatti garaagar ta'uu danda'a. Magaalaa magaalaatti gargar ta'uu danda'a. Godina godinattis gargar ta'uu danda'a waan ta'eef iddoo kamitti baay'ata laata? Naannoo kamitti baay'ata laata? Galatooma akkuma inspektar kaasaa turanitti waggoota 2-3 kana keessatti akkuma naannoo Oromiyaattu balaan hamma tokko wanni hir'achaa dhufe jira. Haa ta'utii garuu ammallee lakkoofsa xiqqaa kan hin taane lubbuun namaa darbaara. Guyyaatti ragaadhuma Komishinii Poolisii Oromiyaa ta'ee Komishinii Federaalaa Poolisii Federaalaatiin wal qabatee wanni daataa mul'isu akka biyyaatti namni 10 guyyaatti hin du'a. Akka immoo naannoo keenyatti guyyaatti namni 4 lubbuun isaa hin darbaa ragaa jedhu kan mul'isudha. Balaa tiraafikaatiin lubbuun namaa jechuudha. Balaa waliigalaatiin amma godinaalee akka Qeellam Wallaggaa, Bunnoo, Boddallee, Kibba Lixa Shawaa bara darbeetirra dabaluu balaa waliigalaa kan dabale ta'uu mul'isa. Arsii, Horoo Guduruu Wallaggaa, Jimmas, magaalaa Shanuu, magaalaa Shaggar, Bishooftuu Adaamaa, Shaashamannee, Roobee Shaakisoo balaa waliigalaa bara darbee ka ji'a 9 wal bira qabnee olaalu kan dabale ta'uu mul'isa. Balaa du'aatiin illee du'aatii namaa lubbuu namaatiin illee deemnu immoo akkasumatti kaasuun hin danda'amu. Qeellam Wallaggaa bara darbe ji'a 9 darbe keessatti nama 20 lubbuu isaa darbe. Amma garuu nama 25 lubbuun isaa kan darbeeru. Juma 9 dabarsine kana keessatti. Akkasitti hunda isaa kaasuu hin dandeenya. Wallagga Bahaas 10 ture 38 nama 20 kan dabale ta'uu wanni mul'isu jira. Hundumaayyuu kaasuun hin danda'ama. Horoo Guduruu, Baalee Bahaa, Shawaa Kaabaa. Shawaa Kaabaa fakkeenyuma fudhanne bara darbe nama 48 lubbuun isaa kan darbe godina san keessatti. Amma garuu nama 81 nama 33 dabaleera jechuudha. Juma 9 dabarsine kana keessatti hunda isaa akkasitti ilaaluu hin danda'ama. Godinaadhaaf magaalaan adda baafnee qabna. Magaalaa Shaggar irratti nama 65tu lubbuun isaa darbe bara darbe.
Amma garuu nama 79 lubbuun isaa darbeera, nama 14 dabaleera jechuudha. Akkasumatti magaalotaa fi godinaalee keenya naannoo keenya keessa jiran 44 wayyuu ji'a ji'aatiin Komishinii poolisii numaayyuu guyyaa guyyaatiin torban torbaniitiin ji'a ji'aatiin ragaa kana qindeessee qabata. Kutaa dhimmi ilaaluuf karaa nuufis jechuudha akkasitti kan darbee kun kan qulqullaa'e jechuu hin danda'amu. Naannee garuu maal jechuu barbaadetanii godinaalee fi magaalota keenya irratti qixa hojjetamaa akka hin jirree fi lubbuun namaaf qabeenyis manca'aa kan jiru ta'uu fi ammas hojii bal'aa kan barbaachisu ta'uudha jechuun hin danda'amu. Ka'umsi balaawwan tiraafikaa qaqqabanii maal fa'aatan akkasumatti gaafa ilaallu yookiin gaafa dhageenya tokko saffisa konkolaataa wajjin wal qabatee warri konkolaachistoota ammoo waan kaasan qabu imaltoota birattis rakkoon jira walumaa galatti garuu ka'umsi balaawwan tiraafikaa qaqqabaa jiran maal fa'aati? Ka'umsi balaa yeroo balaan ga'ugaa ogeessi dhaqee haala naannoo sanaa ilaalee haala sochii konkolaataan sun keessa ture yoo ilaalee akkaataan itti konkolaataan sun balaa geessises saayinsii mataa isaa qaba kan ittiin safaramu. Ijaan arguu baattus akkaataan konkolaataa sun ittiin raadiyeesiin itti dhaqee itti kufee fi iddoo itti balaa geessise sun maal jira kan jedhamu sana bifa saayinsawaa ta'een hin argama. Ittiin mataa isaa qaba poolisiin kan ittiin qorachuudhaafi. Haa ta'u garuu sana keessa ka'umsi balaan akka naannoo keenyaatti inni guddaan sadarkaa tokkoffaarra qabatee jiru ariitiidha. Ariitii humnaa oliidha. Zimmannee mayyummoo nus akkuma nama dhimma kana hin qabneetti hin beeknetti soo teessee ilaalte balaan ariitii qabuu fi ariitii hin qabne akkasumatti teessee tilmaamuu danda'a namni kamiyyuu. Konkolaataan tokko amma baay'ee fiigaa jira ariitiin isaa hamaadha yoo ta'e balaan inni geessisullee akkuma amma kunoo balaa tokko keessatti nama 15 namni 20 namni 10 namni 9 ga'aa jiru kun konkolaataan sun ariitii hamaa keessa jira jechaadha. Yoo xiqqaate ariitiin qaboote namnichi keessatti miidhamullee balaa salphaa yookaan balaa cimaa ta'uu danda'a. Cimaan jechuun mataan isaa ariitii humnaa oliidha jechaadha. So kanaaf inni guddaan akka naannoo keenyaatti ariitiin baay'ee saffisa olaanaatiin konkolaachisaan yookaan konkolaattonni naannoo keenya keessa saffisan hin kaatu. Sun immoo gaafa kaatamee immoo konkolaataa sana to'achuuf yookaan tasa horii wayii galaa yookaan lafoo deemaan tokko dhaqee jala galaa ofuma isaa immoo konkolaataan biraa dhaqee immoo ofuma isaa walitti cufaa yeroo walitti cufu sun qabuu hin danda'u sanumarraan balaan sun ga'a. Inni biraan garagaluun kun jira konkolaataan mataamti isaa garagaluun lafootti bu'uun darbee haalumti qilleensaatiinis immoo iddootti balaan ga'u jira. Ofuma isaanii immoo konkolaattonni walii isaanii walitti bu'uun amma fakkeenyaaf kan kaleessan jedha gaafa engaddaa balaan ga'e Arsii Lixaatti kan qaqqabe sun ariitiidha jechaadha. Dursa walii kennuu dhabuun walii obsuu dhabuun sun irraa kan ka'e konkolaataan mataan isaa walii isaatiin walitti bu'ee balaan namni naannoo 9 ta'u lubbuudhaan darbanii jiru jechaadha. So kun maal agarsiisaa tokko ariitiidha inni biraan dursa walii kennuun obsa qabaachuu dhabu. Konkolaataa uummataa dursa argachuu qabamoo kan fe'isaa dursa argachuu qabamoo kan jedhu kun egaa hubannoo mataa isaa danda'e konkolaachisaan tokko yeroo baratee bahu kun eeyyama yeroo fudhatu leenjiin karaa adda addaatiin kanaan hin kennamaa fi haa ta'u garuu hojii irratti oolmaa isaa irratti erga balaan sun ga'ameedha dhimma sana kan qulqulleessitee bira geessu. Kanaaf rakkoowwan akkasii kanatu jira. Isaan kana irratti hojjechuufis immoo akka naannootti hojiiwwan babal'aa nama fakkeenyaaf amma naannoo ispiidii kana to'achuudhaaf raadaariin adda addaallee bakka itti bitamee godinaaleef raabsamee godinaaleen amma barbaadamu raadaariin sunis jiraachuu baatus godinaalee itti balaan baay'atu akkuma amma bolamuun kaasan godinni itti balaan baay'atuuf sochiin tiraafikaa itti baay'atu dhangala'insi konkolaataa baay'inaan irratti mul'atu irratti bifa raadaarii kanaan to'atamu godhamee jira. Isa kana yeroo teessee ilaaltu namni keenya konkolaachisaan biyya keenyaa yeroo tokko qaamni wayii poolisii wayii raadaarii sana qabatee kan ittiin to'atu karaarra hoo jiraatu hanga dhaqee namicha to'atutti qassadhee oofachaadha konkolaataa sana. Maalitti amanachaadha?
namatti amanachaadha seeratti amanuu dhiisee namatti amana gaafa achii darbu immoo maal godha iddoo isaatti deebi'a jechaadha. Na yeroo tokko amaluma gaa nama konkolaachisaa biyya keenyaa hojii wal qabatee lafoo deemaa hojii wal qabatee haalli jiru iddoo tokkotti hanqinni tokko kan jiru ta'uu isaati. Mallattoolee tiraafikaa bakka hundatti dhaabbatanii jiru inni isa kan hanqinatti kaawwan ta'eef osoo isas kaasne. Dhugaadhaan seera konkolaachisummaa keessatti konkolaataan namni afaanii walitti haasa'a. Konkolaachisaan garuu mallattoodhaan ilaalee mallattoon sun karaa agarsiisu sana qabateetu konkolaachisaan sun namni iddoo biraa isa dhufu mallattoo jechuun egaa haala internaashinaal no kan tanii addunyaati waan ta'eef tokkuma mallattoon suni biyya keenyas kan jiru sanuma jira isumaan immoo hojjetama iddoo tokkotti haala manca'insa daandiitiin even balaama konkolaataan geessisu kanaan illee immoo kan cabee badee manca'uun kun baay'inaan hundaa'uun kan mul'atu mallattooleen tiraafikaa daandiirra jiran baay'een isaa konkolaataan cabsee deemaa konkolaataan qabdee adabuuf nargattu kaameeraan haalli biyya keenyaas ganaadha gareefuu sochii keessa jirra sanarraa ka'ee iddootti haa ta'u garuu bira darbamee garuu iddootti deddeebi'ee balaan ga'utti waan ingilaayitiin ibsaa iddoo kana of eeggannoo godhi kan jedhu waan ingilaayitii yookaan afaan oromootiin ibsaa of eeggannoo kan jedhu jira. Iddootti san illee bitamee akka geejjiba oromiyaattis haa ta'u akka federaalaatti bitamee iddootti waan ingilaayitiin balaan deddeebi'ee ga'u sanatti ispoortii iddoo balaan jiru sanatti godhamee iddootti dhaabbatamu jira. Even innumti mataan isaa bakka itti konkolaataan cabsee badutti jira. Kanaaf malee mallattoon hanqinni hin jira iddoo barbaadamu sanatti haala barbaadamu jira jechuu hin dandeenyu jechuu barbaadeen. Gara furmaatatti boodatti dhufu. Gara eejensii geejjiba oromiyaatti dhaqnuuti keessumattuu hojiin ejensichi hojjetu keessaa tokko inni waraqaa konkolaachisummaa eeyyama konkolaachisummaa kennu warreen kennan immoo hordofuu ta'uu sirnaan kennu dhiisuu isaanii jechuudha. Inni sun maal fakkaata? Maaliif yeroo baay'ee kan mul'atu namoonni konkolaachisan yookiin sirnaan barachuu dhiisuurraan ka'anii ta'uu danda'a balaawwan kanallee kan qaqqabsiisuu danda'an. Kanaaf akkaataamti eeyyama konkolaachisummaa kennamu akka naannoo oromiyaatti qulqullinni isaa eeggamaadha sadarkaa isaa kan eeggateedha jechuun danda'ama. Dhaabbileen leenjii akka naannoo oromiyaatti jiran immoo allaamusummaa konkolaachisaa kana gonfachiisee maaliif baasuu dadhabee maalidhaa inni rakkoon waan jedhu kanas qorannoo keenya sana keessattis taa'ameera. Tokko namni yeroo baratu san irratti isa qormaata san darbuuf isa dirree isaa ta'u isa daree darbuudhaafis yeroo saniin cinqama achii gadi ba'ee waan barate san yaadachuu dhabuudha. Lammaffaa irratti immoo dhaabbilee dhumti leenjii keenya iyyuu dandeettii konkolaachisummaa san gonfachiisanii baasu irratti qaawwee akka jiru harcaatiin akka jiru barumsa daree isaa jennu dirree isaa jennu harcaatiin akka jiru laalleerra. Kanarraa kan ka'e dhaabbilee 251 akka naannoo oromiyaatti qabnu 20 ol bara kana keessa tarkaanfii irratti fudhatameera. 20 akka cufamu taasifameera. Kanaaf kun immoo ammas 20 gahaadhayii waan jedhamu kanaaf wal qabannee laaluun ammallee hin barbaachisaa jechuudha. Ammumaayyuu akkuma nagada suuqii asiif achitti banamu kunis akka eejensii geejjiba oromiyaatti waan dhaabbatamee ilaalamu natti fakkaata. Kammaan banamee jiru hagam tokko ga'oomee nama humna qabu ummata kana ittiin fixu osoo hin ta'in ummata kana ittiin tajaajilu kennuu akka isaan danda'an irratti waan dhaabbatamee ilaalamuu qabu jechuudha. Kanaaf 20 kunis gahaa miti. Dhaabbilee leenjii keenya irratti wanni jalqabame jira. Wanni ammas fuulduratti hojjetamu jira. 20 taanaan immoo tarkaanfii isa dhumaatti akka biyyaattis itti deemamu wanni nama dhorkaa hin jira jedhee yaaduun. Fakkeenyaaf gaafa imalu ogeessi tiraafikaa tokko sammuu immoo kan ogeessi eejensii geejjibaas wal bira dhaabbatu to'annoo irratti jechuudha bakkeewwan garaagaraatti. Garuu komiin jirus inni darbee dhaabanii waa gaafachuu yookiin to'achuu danda'u. Garuu ammas hanqinni akka jiru kan himu inni poolisiin tiraafikaas haa ta'u warri eejensii yoo barbaadan qofa to'annoo gaggeessu kan jedhu jira. To'annoon kun maafan kaase fakkeenyaaf kan konkolaataa fe'umsa namaa
yoo namni 13 yaabbachuun eeyyamameef san humnaa ol warri feentu jira. Balaan yeroo qaqqabamu akkasumatti du'aatiinis san keessatti heddummachuu danda'a waan ta'eef qindoominaan hojjechuu irratti sirnaan hojjechuu irratti maal fakkaattu dhugumatti to'annoon fakkeenyaaf tiraafikiinis haa ta'u ogeessi ejensii geejjibaa karaa irratti dhaabbachuu isaanii qofa laaltu moo akkaataa kamiin to'attu akkaataa kamiin qindoominaan hojjettu isa jedhu irratti osoo yaada kaastan obbo Alamuun Kaasaatiin gara inspektariitti ce'e. Fayyaataa qindoominni ejensii geejjibaa fi Komishinii Poolisii Oromiyaa sadarkaa naannootti dhugaa dubbachuudhaaf qaawwa jiru hanqinoolee jiru qajeelfama qaawwaa jiramoo qaawwaa qajeelfamaatu jiramoo hojimaatatu jiramoo qaawwa namni waliin qindoomee hojjechuutu rakkoodhaa waan jedhu kana laallamee hiikamee jechuun hin danda'amu. Haga waliin qoratuutti haga waliin qajeelfama baasutti qindoomina kana bira dabarreet Komishiniin Poolisii Oromiyaa yeroo 2 irra deebi'ee to'attoota tiraafikaatiif leenjii kan kenne bara kana keessatti. Qaawwi jiru maa inni to'ataan geejjibaadhaa hubannoo hamma qaama nama marsaa 2 leenji'ee kanan qabu gatii ta'eef haala leenjifnuudha itti galame. Komishiniin Poolisii Oromiyaa overcome dubbii ufufitti fudhatee marsaa tokkoffaa nama 400 leenjifneerra marsaa lammaffaas ammas fuuldura kanatti torbee dhufu kana keessa galchinu. Bakkuma tiraafik poolisiin keenya seenee leenjeetti akka leenji'u taasisaa jira jechuudha. Hamma leenjii kennu waliin hojjechuu miti hamma nama dandeettii raawwachiisummaa to'ataa geejjibaa cimsuutti deemeera jechuudha. Mana barumsaa isaatti baasii xiqqoodhaan ogeeyyii gaggeessitoota akka biyyaatti hin jireedhaan ogummaa kanaan kwaalifaayiid namoota ta'an akka biyyaattitti moota akka Oromiyaa miti akka biyyaatti warroota jirantu leenjii kana kennaara. Kana goomsu irratti qindoominni nuu fi isaan gidduu wanni tokkollee qaawwii kan hin jirre ta'uudha. Ammatti ragaa namni kamiyyuu kan bahuu danda'u. Hamma nama leenjisuutti garuu waan namatti jette immoo akka horii cubbuu adda adda faffaca'uu irratti aana irratti magaalaa irratti waan akkasii hin jira jechuudha. Kana garuu nuti ejjennoon nuti fi Komishinii Poolisii Oromiyaa qabu tiraafik poolisii keenya humni namaa dhimni irratti to'ataa geejjibaatiin ala namni dhaabbatu rakkoo naamusaa hamaa qaba. Ejensiin geejjibaa kobaasaa dhaabbatu rakkoo naamusaa qaba. Walitti hidhamanii akka deemuu danda'an. Baay'inni hamma tokko bakka bakkatti garaagarumtii qaba. Kana manni keenya kan laalu ta'a. Naanna'ee garuu kan maan jiru hagam tokko deemee hojjetaa jira waan jedhu kana oolaan waan itti kaasee waan sirrii ture. Seenaa waggaa 2 waggaa 3 as garitti garuu namni humna namaa walii sagantaa baasu. Qindeessaan tiraafik poolisii keenya magaalaas godina irra jira eenyutu eessatti hojjeta. Iddoo to'annoo adda baafneerra. Asiif achitti nama dhaabanii imalaa rakkisan konkolaachisaa rakkisan sun 2,000 sanaa ol ture iddoon to'annoodha. Amma garuu 1,012 qofatti deebisneerra akka naannoo Oromiyaatitti. Hin to'attu garuu kana ofii Komishiniin Poolisii sirna hordofii deeggarsa cimaa qaba. Ejensiin geejjibaatis wanni biiroodhaa hojjennu hin jiru. Mooti damee nageenya tiraafik damee dheesii qofa osoo hin ta'in hogeessi akka naannootti qabnu hunda kilaastara 5-6tti qoodamee gadi bu'ee to'atamaa jira jechuudha. Isa kophaa dhaabbatu tarkaanfiin irratti akka fudhatamu taasifameera. Bara kana keessatti qofa ejensiin geejjiba Oromiyaa barsiisuu hubachiisuun akka jiru tarkaanfii nama 319 irratti tarkaanfii fudhatameera. 65 ejensii geejjibaa keessaa akka bahu taasifame. Sirumaayyuu hojii geejjibaa keessa yoo akka bahu taasifameera jechuudha. Kun ragaa lafa jiru godina magaalaa jiru irratti. Inspektor waanti muddaa. Okay. Naannoo qindoominaa hojii wal qabatee hojiin kun yeroo ammayyuu itti jalqabuuf jettuyyuu jechaadha. Hojii qindoominaati hojichi miti hojjetamuu qabu malee qaama ta'e wayiitiin irra raastee qaama ta'etti kan dhiistu miti. Isuma kanaan iyyuu akkasitti deemtee hojichi amma barbaadamu sana gahamaan jiru. Haa ta'u garuu sanaan wal qabatee naannoo qindoominaa hojii wal qabatee hojiin kallattiin sadarkaa naannoo irraa kaasee federaala irraa kaasee hanga aanaatti jiru qajeelfamni darbu tokkuma. Haa ta'u garuu aanaatti gargar ta'uu danda'a sadarkaa naannoo irratti yoo xiqqaate mana tokko jechuu hin danda'ama. Ani akka kootti yeroo ibsuu barbaadu mana tokko jechuu dandeenya nuti maaliif waan nuti isaaniin jennu waan nuti isaan nuun jedhan akka kan ofiitti malee lakkii akkasii kun kana miti kan jedhamee iddootti wal dhiibamu hin jiru. Hojiin kallattii hima tokko maaliif hojichi hojii hawaasaadha jaa ta'eef yoo waa keessa jiraateedha hojii kan wal mormitu
sun immoo hin jiru. Sun waan hin jirreef hojii kana sirreessuudha. Bakka itti hanqinni jiru immoo hin jira. Daka yeroo gadi buutu sadarkaa miseensaatti, sadarkaa hojjetaatti iddoo tokko tokkotti akkuma amma isaanii asii kaasan tokko tokko kallattii waan kaayyoo isaa jedhan allaamusummaan tokko tokko iddootti mul'atu jira. Naannoo allaamusummaa kanaan illee bakka itti tarkaanfiin fudhatamu jira. Even bakka itti egaa poolisiin jeneraalistiidha waan hunda hojjeta. Yeroo namni ta'e qaama waan alseerummaa kana hojjetu argi qabee to'achuun seeratu isaa eeyyamaa akka qabee to'atu isa kanallee nu bira darbanii isaan akka kanatti ibsuuf iddootti ibsaniifitu jira hojjetaa isaaniitii fi qindoominni jiru gaariidha. Sadarkaa dakaattis akka qindoomanii hojjetan yeroo adda addaa waltajjiin isa jiraatu leenjii adda addaatiin bakka itti kennamee fi kalaa sanaatiin yaada isaanii tokko ta'ee akka dhufu iddootti ittiin hojjetamu jira jechaadha. To'annaa hordoffiin sadarkaa naannoorra jiru dakatti maal fakkaata kan jettan sanaa fi to'annaa hordoffiin naannoo hojii kana hojii wal qabatee jiru kan isaanii kan eejensii geejjibaas haa ta'u poolisa tiraafikaas haa ta'u qaamni achi jiru sun waan sirreeffamuu qabu jiraate achitti sirreessee kan tarkaanfii irratti fudhatamuu qabu jiraate tarkaanfii akka irratti fudhatamu kan immoo gorsamee akkaataa qajeelfama jiru sanaan hojii sana akka inni raawwatu iddootti godhamu jira. Arcaatiin ammas mana keessaa namni darbaa fe'ee dhaabatee yoo barbaade to'atu yoo barbaade dhiisuun kun nuti akkasittiin ibsinu isa kana yookaan naamusummaa wayiitu jira yookaan rakkoo naamusaatu jira jennee fudhanna malee qaama konkolaachisaa seera darbe yookaan dambii geejjibaa cabse tokko dhaabatee ilaaluu otoo hin taane keessummeessuuf yookaan furmaata hawaasa sanaaf kennuuf karaatti ba'ee jaateef naannoo kanarratti araaramni hin jiru garuu akka tarkaanfii fudhatamee jira fakkeenyaaf waan naamusummaa yeroo yerootiin even samuuna kana mataasaa iddootti tarkaanfiin fudhatamee jira waan sooshaal miidiyaa wayii tokkootiin argitan ta'e illee hin beeku na yerooma sanatti yeroon barbaachisu kun yeroo itti laattee beellamatti laattu ta'uu hin taane yerooma sana bakkuma sanatti furmaatitti kenname ragaadhaan kaasuun danda'ama. Ragaa akkam jechuun namoota tarkaanfiin irratti fudhatan gama keenyaan jira. Fakkeenyaaf amma baatii salgan kana keessatti kan gorsamanii kan of eeggannoo waan adda addaa kennameen alatti hojiima sanarraa hin barbaachisan jedhamee tarkaanfiin naamusaa kan fudhatame naannoo namni 42 jira. Kaan immoo xixiqqaan kan gorsamanii achumatti ta'an kan jiran ta'uu isaati. Meeqa? Almost naannoo nama 78 tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu isaati. Haa ta'u. Egaa hojiileen hedduun akka hojjetaman qindoominaanis haa ta'u konkolaachistoota yookiin to'attoota tiraafikaa hubachuusinis haa ta'u leenjisuunis haa ta'u hojjetameera jedhameera. Balaan tiraafikaa garuu ammas qaqqabuunsaa hin hafne. Maaliif xiqqaachuu dadhabe? Maaliif sabamuun rakkatame? Gaaffii guddaa ta'a. Maaliif ilaata? Kallattiin gara fuulduraa wanti yaadan yoo jiraatu gaaffii gosa xumuraa osoo hin taasise Inspektar jalqaba. Okay. Hojiin baay'een hojjetamee balichi garuu akkaataa barbaadamu sanaan hin deemne kan jedhuufi sirriidha nama jechisiisa. Asitti namni 9 du'aa, achitti namni 10 du'aa, namni 15 du'aa yeroo teessee ilaaltu nama yaaddessa jechaadha. Kanaaf yoo danda'ame nuti akka keenyaatti ta'e namni tokkollee lubbuudha du'uu hin qabu kan jedhu qabna. Karoorri keenyas kaayyoon keenyas isuma kana. Haa ta'u garuu sana darbee yoo dhufe maal inni kan jiru sana iddoo sanatti ilaaluun jira. Even amma akka durii sana miti wanta amma akka naannoo keenyatti jalqabamee jiru. Yeroo balaan sun gahu qaamni to'atu hin jiru bakka sana kan jedhutti deemaa jirra jechaadha. Maaliif qaamuma achitti to'atu sana itti gaafatamummaa gochuudhaaf. Maaliif macheem namni egaa konkolaataa sitti dhufu yookaan gufuu taatee konkolaataa sana hambisuu hin dandeessu. Haa ta'u garuu dursa wanta akka ogeessaatti sirraa hojjetamuu qabu naannoo sanatti aakti gochuu qabda jaa ta'eef isa sana godhe moo hin goone kan jedhu sanallee amma kanaatti illee iddootti deemamee jira. Haa ta'u garuu akka waliigalaatti balaa kana wajjin wal qabatee wanti balaan kun irrachuu dideebduu namaa kun maalidha kan jedhu isa kanaafi balaa kana hambisuudhaaf duula nama hundaa barbaada. Duula nama hundaa barbaada. Duula nama hundaa barbaada yeroo hin jedhu qaamti namni biyya lafaa kana jiru akka naannoo keenyatti jiru namuma ta'ee kan jiru hubannoo dhimma balaa kanaa wajjin akka hin jenneef hubannoo iddootti kenname baay'ee jira.
haa ta'u garuu namaa namatti wal caala qabannaa irratti isa kanallee namni nuffees hin jiru ittuma deebamee yeroo yerootiin balaa kanaaf ammeenyummaa balaa kanaa hubannoon hin kennama. haa ta'u garuu koomitimentiin naannoo sanatti jirutu nu yaachessa mindin ነው maalidha wanti kana kan jiru iddoo tokko tokkotti yeroo itti teessee yaaddee of gaafattu jira jechaadha. Kanaaf hojii kana hojjechuudhaaf yookaan dhimma balaa kana hambisuudhaaf inni dursaa nama hundumtuu nama isa keenya baadiyyaa jiraaturraa kaasee hanga isa barate jedhamee konkolaataa fayyadamutti yoo itti xiyyeeffannaatti kennee namni hin fayyadamote balaan kun boris ga'uu danda'a jechaadha. Kanaaf amma inni guddaan xiyyeeffannaa itti kennu. Inni konkolaachisus maal na dhibdee, inni karaarra deemus daandiirra namni deemu of eeggannoon deemuu qaba. Inni lafoo deemaanis yoo amma iddoo tokko tokkotti ati ofii kee of eeddee konkolaataa kee qabattee oofte illee ati sarara kee qabattee inni tokko dhufee iddootti si rukutee atis balaarra geessutu jira jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkan of eegu inni sunis of eegaa hin jiru. Walqixa ol eegaa hin jiru jechaadha. Walqixa ol eeguu nu barbaachisa. Kanaaf naannoo sanatti laafiinsi guddaan kan jiru maal na dhibdee yookaan xiyyeeffannaatti kennuu dhabuu yeroo konkolaataa kana oofan jarjaruun nama nagaa guddaadha jettu kanattu jarjara konkolaataa gaafa qabatu. Kanaaf jarjartii sana keessaa bahamee hundumtuu bifa tasgabbii ta'uun balaan kun narras ga'uu danda'a. Obboleessa koo irras geessisuu nan danda'a. Maatii koo irrattis ga'uu danda'a kan jedhu namni hundumtuu yookaan koodharee fudhate amma ta'e isa jedhamu kana balaa kana yoo ga'ee illee balaa qaama salphaa yookaan cimaa tokkotu ga'uu danda'a malee lubbuun namaa amma kana darbuu danda'u. Kanaaf isa kana xiyyeeffannaa ta'uu qaamni hundumtuu itti kennee isa kanaan yoo deemame balaa kana hambisuu dandeenya kan jedhuun qaba. Gama keessaniinoo kallattiin kaa'amee jira. Kallattiin kaa'ame kallattiin amma kaa'ame inni ijoon tokko kan amma sii kaase tokko maal inni qaamni naannoo sana to'atu of eeggannoo cimaatti kennee xiyyeeffannoo guddaatti kennee hanga itti gaafatamuu danda'u. Maal hojjeteera balaan kun otoo hin gahin bakka sanatti maal hojjeta? Maalis immoo akka balaan kun hin geenye godhe hojii dursa hojjetamuu qaba hojjetee maal inni kan jedhu sana bifa kanaatiin bifa itti gaafatamummaa qabuun akka kanaan deemamuu qaba kan jedhu sanaan even nama konkolaachisaa yeroo tokko tarkaanfiis fudhataa turreera baasee hayiwee kana irratti nama tokko miti feetee galuu hin danda'amu. Garuu wanti sun akka tasaatee konkolaataan sun hayiwee keessatti balaa geessee qaama sana irratti qaama to'atu sana irratti makiinaa sana to'atee yookaan konkolaataa sana to'atee dabarse yookaan to'achuu baatus naannoo sana jira taanaan sababa ati dabarsite namni tokko sun darbaa miidhame kan jedhuun itti gaafatamummaa iddootti kennameetu jira jechaadha. Kanaaf isa kana ta'uu godhame turuudha jechaadha. Dhuma irratti garuu akka ergaattis kan gochuu qabnu miidiyaaleen faana nama fakkeenyaaf miidiyaa guddaadha. Biyya keenya keessatti baay'ee beekamaadha. Bakka hunda siin qaqqaba. Daqiiqaa tokko kan daqiiqaa lama guyyaatti waa'ee balaa kana ammeenyummaa balaa kana irratti ergaama gabaabaa miidiyaan jiran akka biyya keenyaatti jiran carraa argame kanatti yoo akkasittiin nu deeggartan kan dhaga'u nagaa kan hin dhageenye guyyaa ta'e dhaga'uu danda'a. Akkasitti fudhanna jaateef isa kanatu akkasittiin ergaa nu qaqqabsiistanii kan jedhamu. Obbo Alamuu sa'aatii qabnu keessatti keessumattuu kallattii gara fuulduraatti osoo mari'anne. Tiraafik poolisii daandii hundarratti dirsiifne to'ataa geejjibaa daandii hundarratti dirsiifne balaan tiraafikaa kan hir'atu miti. Lammiileen hundi gahee isaan irraa eeggamu bahuu danda'u qabu. Abbaan amantaa, abbootiin gadaa, haadholee siinqee, miidiyaan namni kamuu jechuudha. Gahee isaa irraa eeggamu yoo bahaa deema hammeenyummaa balaa tiraafikaa kana sochii wanni torbeedhaan gaggeessinu jira. Sochii waan nuti tolee fi miti ji'a ji'aan baanee kan hamma aanatti kabajaa jirruuf hammeenyummaa balaa tiraafikaa sammuu nama hunda keessaa keenyee namni hundinuu of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhuuf barbaadameeti. Kanaaf qooda fudhattoonni daandii fi loojistikiin daandii yeroo alaa suphuu manneen barnootaa keenya keessatti biiroon barnootaa manneen barnootaa keessatti gumii manneen barumsaa cimsee dakarraa ijoolleen akka of eeggannoo taasisan maanuwaaliin gadi bu'eera kitaaba qopheessinee gadi buufneera isarratti hubannoo uumuu wanni hojjetamaa jiru jira. Naannee garuu maal jechuu barbaadetanii namni kamiyyuu gahee isaa irraa eeggamu yoo bahe mee amma namni darbaa maa fe'amee lubbuun nama tokko darbaa maaliif darba? Isa 13 lubbuun darbuu qabu bara 20-30 lubbuun isaa darbaa. Kanaadhaaf darbaa fe'amuun qabu imaltoonni keenya haguma fe'anillee ariifatanii bulanii nagaan galuu wayya lubbuu karaatti hafuurra. Kanaaf
namni imalaan keenyas lubbuu ofii tiksuu irratti gahee isaa bahuu danda'uu qaba. Darbaa fe'amuu qabu. Yeroo inni saffisaan oofu, saffisaan daangaan oofu, saffisaan oofuu hin qabdu. To'annoo keetiin ala ta'ama. Maashinni kun jedhame namni kamiyyuu hawaasni keenya bal'aan nama hawaasa barateeru gahee isaa irraa eeggamu bahuu danda'uu qaba. Tiraafik poolisii keenya daandii irra dhaabbatu irratti himuu danda'uu qaba. Geejjiba irra dhaabbatu irratti himuu danda'uu qaba. Kun humnaa ol saffisa humnaa ol fe'eera. Irraa buunee dabarree lubbuu keenyas dabarsuu irraa qaama seeraa bira dhufe mirga isaa sarbame hawaasni keenya gahee isaa bahuu danda'uu qabamu jedhu kanaafi sirni itti gaafatamummaa illee jiraachuu qaba akka inspektara kaasanii balaan yeroo ga'u hidhii xunnee adda galuu danda'uu hin qabnu. Abbaan qabeenyaa itti gaafatamuu qaba, waldaaleen keenya itti gaafatamuu qaba, dhaabbileen leenjii keenya itti gaafatamuu qaba. Caasaan mootummaadhaa tiraafik poolisii haa ta'u ejensii to'ataa geejjibaa illee itti gaafatamuu danda'uu qaba. Sirni itti gaafatamummaa kunis diriiruu qaba yaada jedhuun qaba. Akkuma reefis kaase dhaabbileen leenjii keenyas sakatta'amnee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa deemuu qaba waan jedhudha. Naannee garuu kallattii fuulduraa wanni ta'uu qabu hoggansi siyaasaa sarkaatiin jiru. Gama keessan wanti adda ni jira kallattii. Nuti kallattiin boordiin nageenya tiraafikaa jira. Boordii sanis gahoomsinee akka inni hojii geejjibaa yeroo yerootiin kurmaanatiin sakatta'ee achi keessa qooda fudhattoota hedduutu jira. Koree hedduutu jira. Hoggantoota sadarkaa gubbaatii haga gadiitti jira waan ta'eef kallattii kaa'aa deemu. Kallattii maayin rakkoon balaa tiraafikaa waan jedhamu kana. Loojistikii yoo rakkoo taate rakkoo loojistikii deeggaruu. Yoo rakkoo daandii taate rakkoo daandii. Rakkoo ga'umsaa yoo taate isa kana sakatta'anii ga'oon nama ga'oomsuu. Hawaasas sochii jiru kana itti fufuu danda'uu qabna. Naannee garuu tumsa barbaachisaa ta'e gochuu danda'uu qabna yaada jedhudha. Haa ta'u marii balaa tiraafikaa qaqqabu waliin wal qabachee istiidiyoo keenyatti argamuun marii bareedaa waan waliin taasifneef maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna silamaanu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma balaa tiraafikaa waliin wal qabatee mariin qophii addaa irraas ni qopheessine kana ture. Isinis jalqabaan gammaatti waan hordofaa waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa qophiileen keenya afaan itti fufuu turtii gaarii. Ulfaadhaa.